finne waan inni barbaadu waan inni narraa fedhu gaafadha amma durallee waan kan harka keessaa qaba akkitti amma durallee duraa dhibbisatti fudhatee waan san siirii san micaa wajjin deemee natti hojjete nin gaafadha akkasiin isin jaamaan dhaamsoo qabaatee dabarsite akkasi dhaamsa kiyya xumureetiin jira waan hin jirjiruuf nin deemaati daawwattoota nama maallaqa maleetiin nama lama Tawfiqoo bakka inni ooluu fi bakka inni bulu. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف جبتوا الدواء وتوتغني جرّ جرتوا زين يجي سلام دانتين جتنا نراقته لقى في كار كتام كته بكت جرت مرتي كيف جتة سمبرار وفتو دواء توتغني يجي بعد أسنين يجي جامع سايب خيجة تكسر تبرسا. والله يا ماتي إن شاء الله تبدأ الله لربي نوافيه وأنا كسيت تاني تمام منو دبته. بنيس مام؟ أبدنا دابتا bakkoos jirtanitti salaamanna kan khafayyaa isin biraa gosin salaamtaalee sagalee ol fuudhee isin gaafachuullee dadhabburra laayina adamaatiif jennaan laafeetti ko amma hulimmoo takka goonee fi limmoo dhukkubii didee fi amma dhufee jechuu amma ollayne waan akkasiiti daawwattoota keenya akkuma gartan gaa viidiyoo Abdallaa fi Liinaan edda maranii gallakkisan agartanii turtan hattuunis qabamtee jirti. Qabamu osoo hin taane mul'attee jirti faantii isaanii mul'attee jechuudha yookaan suuraa isaaniitu agarree eenyu akka ta'e namni lama hin beekamne Tawfiqoon immoo dirree ba'ee jira mul'attee jirti jechuudha viidiyoon kaameraa jira shaaraa kana guutuu naannoo ollaa jechuun walumaa galatti akka biyya namaatti warri shaaraan beena karaa kanarra jechuudha karaarra ni biraa fi kana kana jechuudha karaa shaaraa jedhama kanaafuu mul'ate kaameraa fattashanii ilaalanii biyya tana kaameraa jira ni waraaba jechuudha hunda waraaba dhuunfaa ibiitiif qofa kaayanii osoo hin taane mootummaan biyyattii ni eega abbaan hojii tokko mana san keessa yoo jiraachuu baates kaameraa kanaanii itti dhaqa jechuudha kaameraa kanaanii abaluu ta'uu eenyu mana kana cabse fuula ni akeekkatanii warri biyya arabaa jiru hundi isaanii ni beekan warri biyya arabaa jiru nama abbatoo jiru meeqaan tam qabna kaa oromoon teenya guddaa baadiyyee jiran araba kaa biyya dhugaa kan jettee kan magaalaa kan isin beekne saniifaa ibsa godhuufi na daba baase itti qooyyaadha waan nyaatu siiftuu waan nyaadhu leete kalaas nan fe'isu ugaan ke dhiigala raayyaa isiniif jechiin naamma marti malee ati akka kalee gargaraa isiniif dhukkubbiin meeshaa dhukkubbiin ammataa namoo ta duudaa kanaa irratti dhukkuba ammoo duudaa kana tamataatu laafudha mataa duudaa kanaatu duudaa kana nama dhukkuba malee amma kanaan duudaa kun namni wanni hojjetu yoo gajja'u malee maamad qaamuma kana dhukkuba malee amma fayyeetiin jira alhamdulillah akka kalee san hin jiru amma edarrallee arruma irratti qofa kan dhukkubbeessu amma laata lubbuu tana baate hedduu dhukkuba malee san hin qabu amma waan doktorri itti dibiyee san gardeeme naddi beeti galgala san naddi bishaan hogaara fuudeemtu dibataa beete hogaara fuudeemu jee yaani ida kaamera leen seenne eega mana akimatti gabbaa san biraayin kute akkasii malee wanni biroon jirtu hamtu biroon qabu ammoo taniin sidhaam ammoo namtichi san sibiliinaa gareeme Mula kan fuudhan akeekannee Toofiqoo eegabeeyne Toofiqoo jira baasaa bar amma halee ganama isin halee ganama barsuu eega nama deemni deem barbaadaa ollee deemina obboleetii xiyyalee irra geetii jiraate bakki isin jirtu naaf maamila askaraa hin fudhannee yaa ollee bakki isin jirtu hunda irra geenye boruu namuu hunda qaqqabaa yaada siina ga'uma qabdammaan cafaqina yaada siina ga'uma hin qabnee barfaana harka malee amma bakka ta'ummataa naguma dhiisa harka mulleedha manu fayyadu nuti amma namni qabu qabu jirtuudhaaf malee osoo kaameraan shaaraa kanarra jiraatu baate du'eetiin hin jira beektanii isaan na dhufeera amma yeroo san isaa tanaa fuula isin gaddeebi'e fuula gaddeebi'e qaayidaa asirraa naa ciisu achira isaa Abdallaa ara maal ta'e hirukkuma moo maal ta'e qilleensa achiisaa jeetiin si dhufe jedhanu hin shakkine ati immoo dhaabamaa gaggabaa dha'iinsa keetu shakkilee jee bar inni fakkeenya Abdallaan qabbanaacha as ciise moo maaliif dhiiroo as ciise jeetumaan jee gaddeebi asumarra ol dabareeti jimana namaa seene gurbaan waa qabbanaa miti meeturi jee ammas haareen na gaddeebi'e qabu godhanii lafa buusanii bas naa ulaalle bari lafti dukkanaa miree dukkana san keessatti abbaa fedhee sira abbaa atillee beekuu dandeessu hin shakkitu atillee ammoo dhiirti takka harumaan dhufteeti aboo dhimma kanaatiin sirraa qabattee si gaafatti amma talliinaan gaabbiyoo isa fiddee wanta gooteef sanuu liinaa gaafsan kan manatti kanatti wanta godhin gallakkif sababisanii amma Toofiqoon ammallee deebi'ee naa isaati dhiistaanii sababisanii amma Toofiqoon deebi'ee waan akkasii dalage malee sila gaafsan isinuu qabdanii asin mana kanatti isa qadaaqattanii Toofiqoon lamaddiin ittiin deebi'u asitti bara si gaafadhe namni ijaazirraa qabu ni jira namni tuuti qabda illee siin jee xiinxaliimeef keessa deebi jennaan tokko waliin loluu waliin qabu gamadinaati hayyee amma naafeeti mee walii yaa'u jira yeroo hunda wajjin galla waliin oollaa mee eenyu walii dibbaname isaan lamaan diinaa gaafa jarjaree dheeraa naafeetu akka safaataatti bara afaan keessa waliin bannu bara amma kalee galgalee san gubbaan faraan hin micaafi jennaa inni
faraan hin fiduu jeen dalabakkisiin jirtuun beeku amma isa qabachiisa toofiq qabdee amma isaa baasa jira kaanii bar amma toofiq qabdee sinaan ni dhiyeessitaa gadi marmakiyyattiin sobee yaamaa isa gabaabdutti kalas toofiq qabdee na dhiyeessinaan inni ifii baas ifii takka takka akkiin godhu namni ni jiraa mire nama wajji qabnee Abdulsaaqis fudhatee bakka inni oolu ni beeka nama kaatan itti godhiyaadha nama kaan qalee barbaadaa walii qofatti bakka yoo bakka isaa dalagaa isaa dheetti arabaa wallolu maallaqa namaa kafaleetiin akka isana bakka inni Kanni sana ijaaruu agarsiisin kiyyaasa. Nin kuchisa akka. Indoo ni qabna. Wallahi nin kuchisa. Abbaasu. Oh abbaan ijaarraa akka balu abbaan ijaarraa. Laa ta'uun osoo ta'e. Anatu argee mucaa kan anatu argee bara. Waan midhaan qabu gaafa namoo. Dhugaadha. Namni isaa Anatu argee yeroo sanitti yoo ofii keetti kaa gartaate coraan muka usi jibbaayu. saa ogutuu dhiinni irraa yoo sanitti dhugaa nama hundaa garagara. Waan akkasii. Jira kaan beekullee baannu toofi koo hiika isaa beekne jira kaan isaa fite. Sa'aatii Fedhu lubbuu isaa yookaan lubbuun isaa bahu yookaan jira san biduu kana isaan fira walii baasa. sa'aatii akkasitti dhaamee agartu sanitti coraa biraa kee mana biraa kee seenee yoo. waan beeku qabdanii ani toofi ijaa isa godhati miti ammoo ijaa liinaa duraanii liinaan asitti gaafsa illee waan sana isa harka akka dhibbatti numan beekan illee isuma harka isaa qabu hin jirtu. Jettee barmiyyoon doonaa dhibba sadii fudhataa jetti. Micaa beeksisee bira bakka biroo geessee namni liina siimee toofi kasii ol deema micaa san fuudhee deemee itti yaamanii mire san gubbaan isuma qabdee nama fiddee waan har'aas isa deebisee galteeme sanuma qolli gaafate itti dalaga dubbii ittiin dhadhareessinaadha. Hanga Tafaraaniif ammoo faraan micaa bakkisiin jirtu faraan tokko baratti isaan micaa bakkisiin jirtu beekaa. Isaan beekaa. Hin beekuu jeeti nasrullee. Wal fuudhuu deemuun oolan ergaa na fuudhii waliin jaan biiloota kanatti. Fuudhii miti boo intalti isaa hun dhiisu ittiin ajjeesaati. Faraanuma hoo. Faraan dhiisuun inni ajjeesa ittiin. Ajaa'iba rabbii. Deeggarta jalaan inni namni. Faraanuu bakki inni jiru as baasii bakki inni jiru mana kanatti na dhiisee deemuu isaan taatu karaan fedheen deema amma. Ganaan faraanuu waan achi na baasee hin beeku wannumaan fideen irraa qoratu maalii ganaan isa ajjeesaati. Micaa isaa illee gartee toofiqoon micaa sun isaa hojii jiraatteefu isaa hojii jiraachuu baatteefu ifi babbaasa toofiqoon waan sana. Laa toofiqoon bareegas hidheetti. Ifi babbaasa boo fayyaan qabdu nama isaa hojii dhufees yoo dhalaa taate yoo dhiira taates nama itti erge waan ta'e ergamee dhufe garteemi ifi babbaasa qabamnaan boo. Baasuun dirqama isaatii bara amma dhiira kaka'eeti akka dhalaa gaafa kaan isa mufatti. Aboo fayyaan qabdu amma dhalaa daawwattoota keenya dhiirri akkasii kanneen irraa yaa'u illee narraa dhaabbate alhamdulillah har'aan tana akka argaddaa san hin jiru. Qaamni kiyyalleen madaan tun illee narraa goggoyte maamma ganamaan dhufeeti waan isaan naa godhan waa hundaa'u naa godhee akkasitti jechuun dalagaa isaa kutee amma yeroo tana amma naddeebi'eeti Abdullaa maa irra oolte maaliin si fidaa maal si barbaachisaa jee mana akamaa ganna buusee jechuun lilmee na diree amma kun akkuma argamu micaan kun kana bakka itti dhaame lafarraa na kaase isa jechuun nama agarre ammoo yeroo sanitti inni lafarraa na kaase. Alhamdulillah akka kaleessanii miti maaliif qaamni kiyyaa jechuun wal qabaa deemu jira jechuun duraan qaamni kiyyaa eeggataadha. Hoggaan ol keellee dhiigana irraa yaa'u sanii waliin jechiin naan marti jechuudha deddeebiin danda'u har'a maaliif ammatuma kiyyaa fi lafaa ka'e jechuudha gabbee jechuudha ala kana barandaa kana deddeebiin. Waa fudhachuu dandeessaa ogummaa jettee dhaabbattee. Laa jechuun yeroo san xiqqoo taayitiin lafuma xiqqoo taayitiin jechuudha muka kun uleen diyyanii jettee ulee kana qabadde jechuudha lafaa ka'e jechuudha maaliif jechiin naan mara jechuudha maamma dhiigee san bara kunoo qamisee keessumaa jiraadhaam naannoo irraa miidhee jiru. Kamisa arguutti hin jiran. Kamisa keessumaa atillee arguu jirta kamisa keessaa innaa fakkeenyaaf dhiinirra yaa'e fakkeenyaaf yeroo sanitti. Eenyu dha qabeessa. Bakka tana dhiiga ala kana dhiiga Kun kan toluu ni jirti itti keenye karaa ni gaayii. Ta'u cuusoo deebisan amma. Bara yoo innaa dhiinirra yaa'u siin jedhe sani malee maaliif qaama dhukkubbii qaama bakki sana dhaanii bakkaan itti darajaarra kufe malee alhamdulillah irraan tana akka kalee san jiru jechuuf siin jedhe maaliif nama hedduutu fakkeenyaaf bilbilanii maa irra jira naan jechaa jiran jettee mireetuyyuu atu mataan geetuyyuu. Ayyaa dawwalu jiran. Maaliif saniifuu ani alhamdulillah akka kalee sanii miti arranatti jechuu hedduu dhukkubbiillee qabu lafaa illee ol keessa deddeemee waa fudhachuu hin danda'a akkumatti niif maal deddeemee ol deebi'aa jechuudha. Sanii dhantoofi qulqulli namni dhimma isaa qaba asirratti daawwatoo kiyyaa waan jedhu siif beeku. Akkasii gaa kabajattoota daawwattoota keenya ilma nama obboleessa tokko jechuun kan akka ta'e dirqama dirmachuuf hin jira. Namoonni koomentii viidiyoo toofiqoo jalatti illee barreessitanii ati mucaa dhiisii mucaan cingini mucaan afirraa jiraatu jettaniis arra dhugaa agartanii jirtan. Callinsa isaa san ilaalu na fakkaate uummanni. Uummanni sagalee as duratti toltu baafata. Gaariin fedhe. Isin lafatti hin beektan lafatti ofii waan ta'e nuu wajji jiraachuu. Gaariin fedhe ijaa
waan fedhe hijaa'us badii takka balleessuu waan kana balleessuuf deema namni jee shakku jiru. Toofii jechuun barboo nama keessa buufnee afaa jalaa namni akka isaan jiru barbaadan jallata. Amma isaan keessaati. viidiyoon isaa mul'achuuf teessee kaameraa Yoo fedhe viidiyoolee TV ilaalamaa kaameraa TV keessa ilaalan nu garsiisan nuti nama beenu kanas ni beena. Arabni kijibaalee isin akka jirtani nama akkana dhaamanii dhiigaan itti gabbuutanii. Yoo arabni nu kijiballee bari. Kaameraa waraabamee jiru kijiban himu waraabamtee jirtimi saa meeqan nuun jedhan saa akkana guyyaa kana ol baasan deeikumaa fi isaa nuyi baay'ee deeikumaa fi isaa hangana jitu. Kun fuula hidhatee deema uummanni kun fuula hidhatee deema ammoo inni fuulli banaadhaan isiniin jenna. Daree taata yaanna karaan hin beekneen waahida na fiyaare tokko ni beekna jennaan kalaas kaanillee isaa baasaa deemaa nuun jedhanii nuti viidiyoo akeekkanne taakkee goone yaane kalaas as boodatti immoo wanni ta'uu qabu nu beeka. waan silaa hojjechuu qabnu hordoftoota hin mareedhu. Aboo waan birooti. Hordoftoonni homchaa miskiinaa dhiisi fannis dhiisi. Maammatti turi maammatti akkasii gartee dhimmuma inni irraa qabu gartee yoo obboleessa kiyya jaartii saa fuudhee yookiin if jalaa qabaatee jaartii san galaksisuu ideef haana gaafatu. Wani namni irra wayii dhufu bari wasanaa fi jaartiidha bari. Immoo jaartii ta'eeti bolloleef jaartiin ta'e isa dhohiteef si dhukkuu qabu. Dubbii gaafne illee isuma harka keessaa qaba. Namni dhohisan jiru dhohisaan hin jiru sanii. Dubbii gaafne illee isuma harka keessaa qaba. Jettee kaamiyyoon ol baatee haasoo jechuudha. Ol baatee dubbattee Toofiq illee maallaqa kana fudhatee keessaa qaba. Obboleettiin liinaa immoo ni battee halkan mana edana bultu boruun bultu jedha. Bultu ayini kakayyarta. Asan gubbaan firraa isin eegaatii nama kabaara keessan qabu iyyaafachaa akkasii jiraachuu jirti jedha. Atuyyuu mataa akka diraa maal siin jettisin? Akka isaa ta'uu feeta. Yoo Abdallaa irratti si dabalee Abdallaa irratti wanta si godhe malee. Maraachuu miti gana addunyaa irratti itti qabatu taate. Abdallaa ganaa isinuu yoo Abdallaa dubbatan ganaa ibiddi isinuu isin qabataa isin. Akka isaa ta'uu feeta hin ajjetti bilbilaan gaafa qorannee eegas silkii biroo. Isiin tun taakka ni goone. Boleetii dheeraan beektu ta'a dura. Nayi amma durallee badii malee nayi deema. Yaaddeessaa yaadde. Hudduu yaadda namni osoo sammuu yaade. Hudduma sanuu silaa haca birraa kan godhaa qabu. Jaarsa yaadee Ibrahim yaadu namni. Wallahi silaa nama yaadu taate namni jaartii ammati jaartii yoo fuuteef jalaa qabaatte mammatti namni jaartii obboleeyyii teessan fuudhe sun siif obboleessa bara. Obboleessa. Egaa amma yoo inni intala teessan fuudhe akkuma isii ijuma isii ilaaltu na laaltu ni wallaaltuudha malee isiinu. Kanaafuu nama waan hin jechuu barbaadu waan hin jarjara qabu nama maallaqa maleetiin nama lama Toofiqoo bakka inni ooluu fi bakka inni bulu jala godhee jira nin jarjara haasee irraa deemu. Rakkoon gootee. Siifin dawwala hoggaan sana harkaan gahan siifin dawwala nama maallaqa maleetiin deemaa oolu jiru. Abshii rakkoon qabu. Maallaqaa miti boo waan fedhe yaadaanu dhiirri kiyya akka inni irraa biyya ol ka'uu dadhabee isaa iddoo furte dawwaa kan mana kana keessa. Garuu akkuma Abdallaan ta'e kana goona malee askarallee sana keessa akka godhu isaa beeka. Dura qoratteeti. Aboo fida. Gaafatteeti maaliif akka akkana dhagooti qorattee naafisii wallola jetteeni dogoggora achi keessatti beeke atuun hubattaniinis finni hubattan. Niin beekanoo. Khalaas. Ambar maamata mata birooti miti. Ana amma bakki inni jiru sanuu silaan itti dhaga'e jedhe. Wallaahi dhageetiin arabaa biyyi inni beeku fuudha. Arabni sun achi natuun malee niin fuudhaa dhageetti. Wallaahi. Arabni viidiyoo jira bar garsiifnee bakki kana dalagii ani ajanii mataa. Akkasitti kabajamuu daawwattoota keenya warreen gaafii qabdanillee jechuun maaliif Toofiq akkana godhee warri jettan ammoo san dhimma liinaa amma durallee harka keessaa qabu nuti dubbii takka viidiyoo laalaatii hanqa dhumaatti viidiyoo irraa laalaatii irraa hubadhaati komantii illee achirraa kaasaa barreessaa malee osoo yaada namaa nu bade namni kun maal keessa dhaabbata. Viidiyoo awwaalaa osoo laalle badiin bakka irraa kaasisan osoo laalle. Viidiyoo kanarra yaada kan nuun hin danda'amu. Viidiyoo chaanaala duraan karaa duraan dabre jala deemtanii laaltaniiti gaafii komantii yaada namni qabda yaadni warri gaafii nurraa qabdanii gaafii akkasii nu barreessaa malee viidiyoo dhumasiitii fi jalqaba siillee laalaati akkasitti komantii nu barreessaa obboleessa kiyya kadhee hingiduma shaara irraa hoggaan hanga gabi darajaa na fuudhalleen isaa lamaffaan ammoo obboleessa kiyya bakka na rakkadhe bakka na dheebadhetti na cinaa dhaabbatee jechuudha Abdallaa Abshir si biraan jiraa jirullee isa jechuudha saniifuu isaaf liinaa waa hunda kaameraa waa hunda baasanii Toofiq inshaallah yoo rabbi jee afaanuma nagaatiin dubbannu gosa irra ga'uutiin afaanuma nagaatiin finnee waan inni barbaadu waan inni narraa fedhu an gaafadha amma durallee waan kana harka keessaa qaba akka itti amma durallee duraa dubbisatti fudhatee waan san siirii san micaa wajjin deemee natti hojjete nin gaafadha akkasiin isin ijaa mamma dhaamsoo qabaatee dabarsee akkasi dhaamsa kiyya xumureetiin jira waan hin jarjaruuf nin deemaatii daawwattoota kiyya nagaa naa duraan isin ijaa waan fardiitiin taa'uu danda'u.